Godina Gujii Lixaa aanaa dugdaa daawwaatti manni barumsaa sadarkaa lammaffaa ifa boruu eebbifameera. Sirna eebbichaa irratti kan argaman sadarkaa pirezidaantii Taanaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa obbo Addisuu Araggaa eebbi piroojektootaa kun uummatatti abdii hegeree kan agarsiisu ta'uu dubbatanii jiru. Gabaasaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Gujii Lixaa Awwal Seentuu qindeesse. Jilli sadarkaa pirezidaantii Taanaa mootummaa naannoo Oromiyaatti qindeessaa kilaastara hawaasummaa Addisuu Araggaan durfamu godina Gujii Lixaatti piroojektota misoomaa garaagaraa eebbisiisaa jira. Haaluma kanaan godina Gujii Lixaa aanaa dugdaa daawwaatti kan hojjetame manni barumsa ifa boruu burqaa arbichuu sadarkaa lammaffaa eebbifameera. Manni barumsichaa birrii miiliyoona 39 kan hojjetame yommuu ta'u bara barnootaa 2014 irraa eegalee barattoota akka simatu itti gaafatamaan waajjira barnoota godina Gujii Lixaa obbo Gammadee Roobaa sirna eebbichaa irratti himaniiru. Godini keenya carraa guddaa kan argate mana barumsa ifa boru afuridha kan argate. Manneen barnootaa ifa boru afur argate keessaa guyyaadhaa kan eebbisuu jirru mana barumsa burqaa arbichoo sadarkaa lammaffaa. Manni barumsaa kun faasiliitiiwwan hedduu isaa guutamuu jira. Kutaa barnootaa daree barnootaa kan daree 18 qabu ta'uu isaati, laayibireerii kan qabu ta'uu isaati, laaboraatoorii kan qabu ta'uu isaati fi kutaa workishooppii kan qabu ta'uu isaati. Kanarraa ka'uudhaan manni barumsaa kun bara 2014 irratti barataa 650 fudhatee simatee barsiisa. Bulchaan godina Gujii Lixaa obbo Tafarii Wandafraa gama isaaniitiin bara kana akka godinichaatti piroojeektiiwwan 173 ijaaramaa jiran keessaa marsaa duraatiin piroojeektiiwwan 95 kan eebbifaman ta'uu himaniiru. Akka godina Gujii Lixaatti piroojeektii qabnu keessaan piroojeektii 95 kan eebbifamaa ramsan keessaan manni barumsaa sadarkaa lammaffaa burqaa arbichoo tokkodha. Mootummaan jijjiiramaa afaaniin qofa ka dubbatu osoo hin ta'in waggaa tokko keessatti piroojeektii akka godina keenyaa qofa biliyoona tokkoof tuqaa ji'aan ijaaraa jira. Sadarkaa pirezidaantii Taanaa mootummaa naannoo Oromiyaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa obbo Addisuu Araggaa sadarkaa naannichaatti piroojektonni gurguddoon milkaa'inaan xumuramuun eebbifamaa jiraachuu eeranii kun abdii hegerees caalaatti kan mul'isudha jedhan. Oromiyaa keessatti piroojeektiiwwan jalqabaman xumuruun aadaa ta'aa dhufee jira. Piroojeektiiwwan kana xumuruudhaaf iccitiin gurguddaan waan sadan tokko jira. Inni tokkoffaan humna baajataa piroojeektii ittiin raawwachuu dandeenyu yeroodhaa gara yerootti guddisaa dhufuu danda'u keenya. Iccitiin inni lammaffaan gahumsa hooggansaati. Hooggansi keenya armaan dura taateewwan hoogganuu hojii siyaasaa qofa irratti xiyyeeffatee tarkaanfataa ture. Amma garuu hooggansi jijjiiramaa siyaasa hoogganuu haala nageenyaa hoogganuun cinatti piroojeektii hoogganuu barachaa. Maatiin barattootaa fi barattoonni aanaa dugdaa daawwaas manni barnootichaa rakkoo kanaan dura ture akka furuuf abdataniiru. Jilli eebba mana barumsichaa irratti argame kun mooraa mana barumsichaa keessatti biqiltuu dhaabeera. Gabaasichi kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Gujii Lixaati.